Gurmee ICT Miidiyaa. Gurmee ICT Miidiyaa. Ani gurmeessaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya karaa toora Gurmee ICT Miidiyaatiin subscribe gochuudhaan akkasumas like share gochuudhaan hordofaa isiniin jenna. Amma kan nuti isinitti agarsiifnu akkaataa itti koompitara keenya irratti Microsoft Word irratti wantoota 3 hojjechuu dandeenyu waliin ilaalla. Start butanii kanarratti kilik goona. Itti aansuudhaan all program kan jedhu jira. Isarratti kilik gootu. Microsoft Office 2013 kan jedhu jira. Achirratti kilik gootu. Itti aansuudhaan Word 2013 kan jedhu xumurarra ni jira. Isarratti deemtanii kilik gootu. Haala kanaan Microsoft Office Word banuu dandeessu jechuudha. Kanaaf haala kanaan isiniif banama fuullisaadha. Yeroo kana bakka kan itti hin barreeffamne blank document kan jedhu jira. Sanarratti yeroo tokko kilik gootu. Haala kanaan working area yookiin immoo bakka giddugala hojii irratti hojjennu haala kanaan nuuf banama. Achirratti hojii garaagaraa hojjechuu dandeenya. Wantoota 3 irratti hojjechuuf deemnu isaanis page borderii, watermarkiidhaa fi akkaataa itti page color isaa hojjennu waliin ilaalla. Nu hordofaa isiniin jenna. Sana dursa gubbaa kanarratti akkuma argaa jirtan tab kan jedhaman ni jiru. Home, insert, design wantoota kana keessa deemuudhaan hojii kan keenya salphaatti hojjechuu dandeenya. Jalqaba irratti design isa jedhu kanarratti click erga goonee booda bakka kanarratti page border kan jedhu jira. Isarratti click goona. Itti aansuudhaan dialog boxiin border and shading jedhu jira. Isa bakka art jedhamu irratti kilik gochuudhaan artoota hedduu as keessa jiran irratti filachuudhaan kan isinitti tolu yookiin immoo dookumentii keessaniif kan ta'u kilik gootanii adda baasuu dandeessu. Haala kanaan saayizii isaadhaa immoo width kan jedhu gubbaarra ni jira. Isarratti kilik gochuudhaan haala kanaan page borderii create gochuu ni dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan page color yookiin immoo fuula isaadhaa adii ta'e kan kalarii biraatti jijjiiruu barbaadan salphaadhumatti asirratti kilik gootanii haala kanaan jijjiiruu ni dandeessu isiniin jenna. Inni sadaffaaf itti aansuudhaan watermarkiidha. Watermarkiin akkuma beekamu background isa jennu sana backgroundii page keenya irratti barreessuudhaan yookiin immoo hojjechuudha. Isarratti watermark bakka jiru irratti kilik gochuudhaan by default asirra kan koompitara ofii isaatii ofirraa qabu confidential, sample, do not copy, draft wantoonni jedhan jiru. San dhiiftanii garuu maqaa keessaniin yookiin immoo wantoota barbaadan irratti hojjechuu barbaadan custom watermark kan jedhu ni jira. Isarratti yeroo tokko kilik gootu. Printed watermark dialog boxiin display isiniif ta'a. Achirratti walakkaa isaa dhaquudhaan text watermark kan jedhu jira. Bakka barreeffamaa jechuudha. Watermarkii barreeffamaan kaa'uudhaaf boxittii kanarratti kilik gootu. Gadi bu'uudhaan language jala text kan jedhu ASAP kan jedhu kun ni jira. Isa balleessuudhaan wantoota barbaadan irratti barreessuu ni dandeessu. An fakkeenyaaf Gurmee ICT Miidiyaa jechuun barreessuu ni danda'a. Haala kanaan erga barreessitanii booddee okay jettu. Haala kanaan salphaatti backgroundii barreeffama keessanidha. Haala kanaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Kun 3 kana fakkaata. Kan biraa page layout keessatti fakkeenyaaf barreeffamoota paragraafiidhaan barreessine irratti akkaataa itti kolomanii hojjechuu dandeenyu waliin ilaalla. Peejii tokko irratti barreeffama barreessuun sa'aatii fudhata waan ta'eef an koodiiwwan kanaan isinii barreessuu nan danda'a paragraafii tokko. Isinillee itti fayyadamuudhaan akkaataa kanaan paragraafii create gochuu ni dandeessu jechuudha. Paragraafoota kana kolomaniitti jijjiiruudhaan bakka 3tti baasnee qooduu ni dandeenya. Kun immoo koloman jedhamee waamama. Jalqaba dursa otoo sanaan hojjetin paragraafii keenya kan sirnaan haala kanaan select goonaa jechuudha. Erga select goonee booddee page layout irratti kilik goonaa. Kilik erga goonee booddee achuma gadi bu'uudhaan achirraa columns kan jedhu jira. Isarratti kilik gootu. Yeroo kana dialog boxiin isaadhaa list ta'a 1
2, 3 bakka tokkotti, bakka lama, bakka sadiitti baasuu barbaadan haala kanaan more kan jedhu irratti hidhatanii kilik gootu. Kabajamtoota hordoftoota keenya waa'ee kompiitaraaf akkasumas itti fayyadama isaadha baruuf gurmee ICT Media toora YouTube keenya subscribe like godhaa isiniin jenna. Asirratti 3 kan jedhu kun ni jira. Isarratti kilik gootu. Salphumatti haala kanaan preview isaa irratti bakka sadiitti qoodee isin agarsiisa. Qoodamiinsa isaa kanarratti immoo gidduu isaadha sararri akka jiraatu yoo barbaadan line between kan jettu ni jirti. Kanarratti kilik erga gootanii booda haala kanaan gidduu isaa irratti preview isaa irratti laayinii 3 kaa'uu ni danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan yeroo jettan paaraagiraafota hojjenne kana haala kanaan bakka sadiitti qoodee isiniif kaa'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan paaraagiraafii qoqqooduu ni dandeessu jechuudha. Bakka lamattis hojjechuun ni danda'ama. Salphaadhumatti isinitti agarsiisuu ni danda'a. Asirraa koloman kan jedhu tuqtu more 2 kan jedhu ni jira. Isarrattis kilik gootan warroota yeroo baay'ee maachingii hojjechuudhaaf illee ni gargaara. Haala kanaan hojjechuudhaaf akkasitti hojjechuu ni dandeenya. Inni kan biraa tekstii font saayiziidhaa fi font staayilii hojjechuu barbaadan mee peejii kana paaraagiraafii kana lamaan isaa gargaritti baasnee hojjechuu ni dandeenya. Font staayiliidhaa fi font saayizii hojjechuudhaaf hoomii irratti hidhatanii kilik gootu. Hoom taabii irratti font staayil kan jedhamu kun as ni jira. Font staayilii barreeffama keessan yookiin immoo tekstiidhaaf hojjettan kaalibrii yookiin immoo kaalibrii body kan jedhu irra jira defaultii. Asirraa ilaaltanii taayim niw roomaan ariyaal arree ariyaal naaroo kan jedhu hedduutu jiru jechuudha. Asirraa ilaaltanii haala kanaan jijjiiruu ni dandeessu. Yeroo baay'ee namoonni kan jaallatan gosti staayilii yookiin immoo barreeffamaadha. Taayim niw roomaan isa jedhamu haala kanaan yoo hojjettan akkaataa kanaan isiniif jijjiiruu danda'a. Font saayizii immoo bakka font staayilii isaa fuuldura kilik gootanii haala kanaan dabaluu ni dandeessu jechuudha. Inni kun font staayilii yookiin immoo gosa barreeffama keenyaadha. Jijjiiruu barbaanne haala kanaan hojjechuu ni dandeenya. Inni kan biraa asis gosa biraallee as keessaa filannee jijjiiruu ni dandeenya. Asirraa akkaataa kanaan hedduu isaanii jiru keessa deemtanii akkaataa kanaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya haala kanaan hojiiwwan hojjennu babbareechinee hojjechuun wantoota hojjennu irratti hojjechuu ni dandeenya. Itti aansuudhaan ammas tokko itti isinii dabalee sagantaa keenya gara xumuruutti deemna. Innis peejii keenya kana irratti salphaatti erga hojjennee booddee sheeppii yookiin immoo diizaayiniiwwan garaa garaa sheeppii hojjechuudhaaf immoo insartii keessa irratti kilik yeroo tokko cuqaasna. Erga cuqaasnee booddee sun jala deemuudhaan sheeppii kan jedhu ni jira. Asirratti sheeppis kan jedhu sheeppiiwwan gosa garaa garaa hedduutu jiru. For example laayinii ni jira, fakkeenyaaf beezik sheeppii ni jira, bilook arrow ni jira, equation sheeppii ni jira. Akkasuma kan herreegoota garaa garaatiif ta'u flow chartii hedduun garaa garaa illee ni jiru. Stars and banners kan jedhaman ni jiru. Asirraa haala kanaan mee fakkeenyaaf equation shape kan jedhaman ja'an isaanii asirratti list goonee ilaalla. Fakkeenyaaf akkasitti erga kilik gootanii booddee asirratti maawuzii keessan left kilikii press gochuudhaan akkaataa kanaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Ammas achumatti deebitanii equation shapeewwan ta'an san shanan isaanii ja'an isaanii akkaataa kanaan hojjechuu ni dandeessu hordoftoota keenya. Haala kanaan salphaatti sheeppiiwwan jiran akkaataa kanaan kan barbaadan as keessaa filattanii haala kanaan hojjechuu ni dandeessu. Saayizii isaa yoo feetan haala kanaan xixiqqeessuun ni danda'ama jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya waa'ee kompiitaraa afaan Oromootiin sirriitti barachuudhaaf peejii keenya like, subscribe gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Kanaaf sagantaan keenya irraa kana fakkaata galatoomaa isiniin jenna.